saba ufiitiif yoo sagalee ta'anii fi saba ufiitiif yoo qabsaayan akka artistii Kadir Martuu kana jechuudha. Namoonni baay'een artistoonni Oromoo yeroo ammaa uummanni Arsii qe'ee isarraa buqqa'ee jiru kanatti cal'isuu filatan, yeroo hayyoonni Oromoo waan kanarratti cal'eessa filatan, yeroo akkasumallee goota Oromoo kan jedhamee faarfamu cal'eessa filate kanatti artistoonni Oromoo bebbeekamoon hayyoonni Oromoo jechuudha buuleeyyiin hedduun jechuudha cal'isiisa filatan kanatti sodaa mootummaatiif sodaa warra hidhatee bosona jirutuuf cal jedhan kanatti warra miidiyaa fi lafarratti illee sodaa kanaaf cal jedhan kanatti calleessa filatan kana keessatti jechuudha artisti Kadir Martuu ergaa adda dabarse jechuudha. Akkasumallee sagalee ajaa'iba uummata Arsiitiif ta'e jechuudha. Mee Kadir waan inni jedhe kana jechuudha sagalee yaada keenyallee irratti kennataa walumaan hanga dhumaa dhaggeeffanna jechuudha. Yoo saba ofiitiif qabsaayan jechuudha akka Kadir Martuu kana jechuudha. Fakkeenya irraa fudhadha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoon baga nagaan irra deebiin gara chaanala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha akkasumallee viidiyoo yoo isinitti tolle like godha daawwattoota keenya share waliif godha namoota hedduu bira viidiyoon kun akka dhaqqabuuf jechuudha. Mee viidiyoo gabaabduu Kadir Martuu kana ilaalle daawwanne walitti deebina. Son bilisummaa Oromoon akkana gubee mana uummataa gubee biyya gubee jaamee miidiyaa irraa gahee daramo tasuma qabsoo addunyaa keessa hin jiru. Qabsoo Oromoo balleessuudha malee hin jiru. Amma na baluu gubee Hawaajjira baluu gubee galatoomi jennu malee bira hin dabarru jechuudha. Artistii Kadir Martuu jechuudha nama hanga har'atti jechuudha garaa fi akkasumallee haalli yeroo isa hin jijjiirin jechuudha jalqabarraa kaasee bara dukkanaa sanirraa kaasee hanga har'atti saba isaatiif nama sagalee tahaa ture Kadir Martuuti. Har'a kana Oromoon miidiyaa kanarra jirtu hundumtuu cal'eessa filate jechuudha. Uummata Arsii keessaa haala kanaan jechuudha buqqa'aa jiru jechuudha. Akkuma artisti Kadir Martuu dubbataa jiru kanatti jechuudha takka waraanni bilisummaa Oromoo gaafa har'aa miti jaarraa abbaa gadaa faan qabsaayan sanillee gaafa Elemoo Qilxuu faan qabsaayan Abbishee Garbaa faan Taaddee Birruu faan gaafa qabsaayan sanillee jechuudha takka miidiyaa irratti banii jechuudha viidiyoo waraabbatanii jechuudha qabeenya kanaa gumne qabeenya akkasii gumne waan jedhan arginellee hin beenu dhageenyellee hin beenu waraana bilisummaa Oromoo kan amma jiru yookaan marroo dirribaatiin hoogganamaa jiru jechuudha kan ol bahee miidiyaa kana gubballe jechuudha akkanatti taankii mootummaa gubne waajjira mootummaa akkanatti gubne akkasumallee mana barnootaa gubnee jira kunoo bilisiginnaa jedhee kan viidiyoo uf waraabaa uummata burjaajessu kana agarre jechuudha nu hin agarre dhuga baana wallisaa Kadir Martuu wallahi dhuga baana Maalifin kana jedhe uummanni Arsii keessaa buqqee kuni qaamuma lamaan buqqee baay'ee qaamuma lama jechuudha waan achi naqabii fi as naqabii hin qabne jechuudha sigale tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo bar dhugaa yoo dubbanne bar waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana Arsii keessatti wanti isaan raawwataa jiranii waan hedduu nama qaanfachiisuu fi wallahi Oromoo mallee nama jibbisiisu maalumaaf hin dhaaba kana deeggaraa ture hangas jechisiisu takka jechuudha haala kanaan ummata illee jibbisiisuun gaarii miti jechuudha dhugaa rabbi maaliif fakkeenya fi ummata gabaree ummata lafa ofii qotatee hufna ofiitiin jiraatee ilmaan ofii guddifataa jiru kan ilmaan isaanii achi keessa jiru yoo haadha abbaa isaanii quba keefi dijaniini quba isaanii kanarratti wanti qalama argan jechuudha qalama yeroo filannoo saniif kotteetti dibamu qeensa namatti dibantu jira miti dirqamaan itti diban fakkeenya fi qalama san jechuudha yoo qalama san qabaatanii diina waliin jirtanii yookaan mootummaa diina kana wajjin jirtanii jedhanii jechuudha maal godhan quba kana shap irraa godhan jechuudha irraa muran kun maal mililikiin garaagarummaa qaba mililikiin garaagarummaan isaan qaba maalime mina himame garaagarummaan isaan mililikiin qaba maali bar arseen kalee bar kan harmaa fi harka itti murame bar diina ofirraa qolatutti akkasitti irraa murame malee bar qaama ofiiti walloleetee miti bar seenan takkittiin sun silaan sigale har'a sila ummata Arsii ni kabachiifti ture jechuudha Itoophiyaa tana guutuu bararra Itoophiyaa kan jechisiise sigale bar seena yoo uf duubachi deebi'an seenaa rirminyaa tokkuma jan of duubachi deebi'anii fagoodha karaan jechuudha har'a garuu ummata harka kalee diina lolee diina ofirraa buqqise har'a immoo kamumti kalee waliin lolee qaamni obboleessi isaarraa quba irraa muraa jira jechuudha sigale kaan maal godhan jechuudha waraqaa kaardii harka argan tumanii
kaardii bishaanitti bulbulanii garatti obaasaa jiran jechuudha. Garatti obaasaa jiran. Eenyutti himatan? Jaalannee jibbinullee bar mootummaa kana yoo hanga fedhanillee wal lolame mana barnootaa ummanni itti baratee ijoolleen teenya itti baratee itti jijjiiramaa jirtu kan ufiifuu itti baratanii sadarkaa amma irra gayan namni qaamni kamiyyuu hidhatee jiru qaamni kamiyyuu saba tokkoof kan qabsaa'u kan mana barnootaa gubu gonkuma hawaasaas bakka bu'u hawaasaaf yaaditee miti kan hubadha. Mana barnootaa jechuun bakka ilmi namaa sammuu ofiitti qaratu bakka ilmi namaa beekumsa itti argatu. Baay'ee bara 1983 bara Oromoon gaafsan barnoota hedduu hin qabdu. Sigalee maaliif Dargii fi Haile Sillaasee fi Minilikilleen cunqurfamaa waan turteef barnoota hedduu hin qabdu. Gaafa yaadde aangoo fudhatu jechuudha. Way hubnaan fudhate yaadde. Sababa Oromoon ittiin qophoonnee jedhamuun bar fudhatee bakka bu'ee achumaan mootummaa ce'umsaa jedhamee tama bakka bu'ee achumaan fudhatee kute jechuudha. Itti dhabde gaa Oromoon gaafsan barnoota ittiin qabdu barataa hin jirtu. Mana barnootaa gubuun dhaloota kana dukkanatti deebisuu jechuudha. Mana barnootaa gubuun hawaasa kana balleessuuf yaaluu jechuudha. Hawaasa kana namaa gaditti biyya kana keessa akka isaan sadarkaa zeeroo irra deebi'anii hawaasa biraati kutaa biraati gaditti jiraatan godhuu jechuudha. Sigalee. Kanammoo qaama lama waraana bilisummaa Oromootiin buqqa'ee warri amma Arsii keessaa kana yoo jenne mootummaa maaliif komattee mootummaa maaliif qaama lama jettee yoo jettan gaafii isinitti hin ta'in mootummaallee waraana bilisummaa Oromoo kana ummata kanarraa eeguuf dirqama qaba jechuudha. Biyya bulchaa jira bar. Mootummaa biyya bulchuutu isa dirqama qaba. Nageenya hawaasa kanaa eegsisuuf dirqama qaba jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo gadi bahaati hawaasa kanaaf sagalee akka Kadir Martuu kanatti galatoomi jennaan kadoo kiyya dhugaa Rabbii bar Kadir Martuu nama hanga har'aa YouTube mataa ofii hin qabne bar nama hanga har'aa bar sigalee TikTok mataa ofii hin qabne kan artistoonni Oromootii fi akkasumallee ustaazonni Oromoo ofiin jettu guutuun isii Rabbiin si qabdee follow na godha maal na godha viidiyootii akkas godhaa jettu jechuudha. Ana makaas taa'ee isinitti haasoo kun bara xiqqaatu haa guddatu jechuudha. Waan irraa argadhuun qaba fakkeenyaaf YouTube haa xiqqaattu illee qarshii takka illee haa taatu waan irraa argadhuun qaba. Garuu immoo waan faayidaa hin qabne miti waan hawaasa kiyya fayyadaatiin fidee asirra gadhiisa. Hanga tokko hawaasa kiyyalleef sagalee ni tajaajila gar fuulduratti bakka guddaa gahee hawaasa kana tajaajiluun mala waan ta'eef jechuudha. Sagalee itti dadhabaa jirra jechuudha. Garuu Kadir Martuu sagalee isaa rasaasa san kan Itoophiyaan guutuun dhageessu sanii birrii takkatti osoo nama biraatu ittiin dalagata malee osoo ufiif hawaasa kanarraa of hin qusatiin hanga har'aa ummata kanaaf sagalee ta'aa jira hunoo har'aallee jechuudha. Sagalee har'aallee. YouTube mataa isaan qabu namoonni hedduun Kadir Martuu YouTube mataa isaa waan qabu hin qabu Kadir Martuu TikTok mataa isaa waan qabu namni hin qabu Kadir. Kama biraatu maqaa isaatiin naggatutu jira. Kama biraatu maqaa isaatiin YouTube waan hunda banee ittiin naggataa jira jechuudha. Maaliif kan hunda isiniif kaas namni kun dantaa ofiitiif osoo hin taane dantaa saba ofiitiif akkanatti dhiifatee dubbatee sagalee taafii jira jechuudha. Garuu immoo sila artistoonni Oromoon jala oriituu fi fayyaa qabanii fi nama keenya nu jennu bar Kadir Martuu warra Oromoo miidiyaadhaa maraataa jettiin bar garuu nuuf maraataa miti Kadir nama beekuuf maraataa miti warra isaa fi seenaa isaan beekneef maraataadha malee Kadir Martuu warra beekuu fi warra isa beekuu fi agartee seenaa isaa nama beekuuf maraataa miti fayyaan namni fayyaan akka Kadir Martuu hin jiru jechuudha. Maraatalleen ka saba ofii beeku ka saba ofiitiif sagalee ta'u ka saba rakkoo saba ofii ofirratti fudhatu rakkoo saba ofii rakkina ofii dura dursee rakkina saba ofii beeku nuuf fayyaadha nu sigalee sun maraataa miti fayyaa jedhama maraattuu nu jechuudha sigalee miti. Kanaafi wallisaan Kadir Martuu artisti Kadir Martuu baay'ee galatoomi jennaan jechuudha. Har'a guyyaa dhiinni isaa tuqamu akkana socho'ee dubbata jechuudha. Dhuga baana gaawa qabsoon akkuma addunyaattuyyuu qabsoo miidiyaa irratti ol banii miidiyaa irraa geeraran mana barnootaa dhaloonni itti sammuu fi qaratu gubanii hospitaala haati teenya itti deessu sigalee haati goota deessu itti deessu ambulaansii haadholiin teenya
bakkarraa bakkatti mana yaalaa tokkorraa mana yaalaa kaanitti ittiin sochootu gubanii miidiyaarraa geeraran hin dhageenye nu akkuma addunyaattu waan hawaasa kana bakka bu'u waan hawaasa kana tajaajilu gubanii miidiyaarraa geeraran hawaasa burjaajessuuf geeraran hin dhageenye nu tun guutummaan guutuutu hawaasa kana kuffisu dhiirummaa yoo qabaatan waraanni bilisummaa Oromoolee mootummaa walitti gadi bahee mootummaa kallattii walitti dhukkaasee dhiirti kallattii waliin lola malee bosona keessa deemee yookaan halkan dukkana daatee deemee jechuudha boolla keessa taa'ee uummata miidhu dhugaa walitti himnaayi waanuma kalee Wallaggaa fi Shawaa Harargee keessatti raawwataa tureetu har'a Arsii kun namni wanni haaraan dhufeellee hin jiru kan hubadha kaleessallee diina waan komannu hin qabnu nu takka kanu miidhe kanu cabse ka ummata keenya Wallaggallee cabse har'a ummanni Wallaggaa kalee ismaartii sun akkasitti barnootaan waan hundaan biyya tana qabee deemuun sun hin jiru har'a daaraa bubbeen fuutee ta'e jechuudha dhugaa rabbii siin jaa hin jiru har'a nama barate keessaan agartu hin jiru manni barnoota waan ta'eef doofummaa sanarrallee Oromiyaa guutuu waliin ga'uuf kutaa kutarra naanna'u jira jechuudha kun qaamni kun qaama mootummaan jaaree haa ta'u qaama argitee waraana bilisummaa Oromoo ka'u hidhatee bosona keessa jiru kan mootummaa walolaa jiru haa ta'u kaaruma kamiinuu kun ummata birallee nama qaama kamii biraa'oo fudhatama tokkoon qabuun hin balaaleffanna nu dhugaa rabbiin balaaleffanna qaamu sirnuma kamiyyuu kan dhaloota dukkanatti oofu ni balaaleffanna nu sigalee kanaaf mootummaan dirqama nageenya ummata kana akka eegu irra deebiin dhaamsa dabarsuu barbaanna